riisortii Maariinaa Laangaanoo yeroo boqonnaa keessanii bakka itti nama baay'ee jaallattan wajjin bashannantanii yeroo yaadannoo ajaa'ibaa dabarsuuf gara riisortii Maariinaa koottaa. Standardii Awurooppaatiin kan ijaarame nyaata kan biyya keessaaf kan biyya alaa dhamdhamachaa qilleensa uumamaa fudhachaa yeroo gaarii nu faana dabarsaa. Siree mijawaaf qulqullina addaa qabus ni jira. Lakkoofsa bilbilaa Duwwaa 91147 96 Duwwaa 3 Duwwaa 91187 5582 Duwwaa 468 Duwwaa 7 76 Riisortii Maariinaa Laangaanoo. Kan jedhu waaqofu haalli jiruuf jireenya biyya kanaa maal wanti akkasii jijjiirame baay'ee waa hedduu jijjiirame waggaa 5 keessatti maaltu uumame laali wanti jijjiirame maaltu si jijjiirame maaltu nutti jijjiirame namni kobaasa kobaa nyaata kootu wajjin nyaanna wajjin nuuna wanti jedhamu hin jiru mee waanumti kana jijjiire maal haala jiruuf jireenya jijjiirame moo maayda wanti isaa agasiif inima badagoo waaki atta duraa yaadda man situ wajjin jiraachaa mee natti mad laalsiif ima ata akka durii waliinaa uffannu waliinaa nyaannu buna dhugaa koottaa uffata tokko waliin uffatanii sun hin jiru amma ka nyaatu kophaa nyaata ka dhugu kophaa dhuga koottaa buna dhugaan hin jiru kun kophaa haasaa kun bilbila haasaa kun ufittu haasaa kophaa isaa jiru akkana kana keessa jira hundaafuu kana maraa waaqayyotu fidee waaqayyo maan akka fidee waaqayyoon haa jijjiiru kanuma jedhanii kun ammaati naan jechaa jirtu kun sababa guutuudha an kana haalli jiruuf jireenya kana jijjiire hojjetaan ani kana amanuu hin danda'u yaada biraan karatti na amansiistoo qabaate malee kanaaf siif naman wal waa'ee milkaa'ina koon jabaa isiniin jedha ija ishee keessaa ifa gammachuutu burqaa gatii isheen baaste tilmaamuun ni ulfaata dukkana sodaachisaa gara burqaa ifaatti jijjiirtee lubbuu koo boqachiisti ho'i jaalalaa kaasuu ishee keessaa madda miidhagina ijoollummaa ishee daa'imummaa koof wareegdetti raafama onnee ishee keessatti jireenyaan qaba ituu ishiin naaf jirtuu gadaanee hin argamu dabaltee akkanaaf jiraattuuf nan mo'adhaaf sababni isaas ani mucaa mo'attuuti gammachuu keenyatti kanneen gammadan haadholii keenyaaf kabajni haa ta'u sababni isaas isaan milkaa'inoota keenya baga guyyaa haadholii keenyaa geessan an kana haalli jiruuf jireenya kana jijjiire hojjetaan ani kana amanuu hin danda'u yaada biraan karatti na amansiistoo qabaate malee kanaaf siif naman wal boona laal kana osoo haasofnu taate guyyaan guutuun illee nu oolchee halkan nu bari'a anam isaa miti kana waa'ee jijjiirama keessaa maali namni akkana ta'ee maal jedhu sawwaaqayyommaa yoo jijjiira malee namni kana booda gurrattuu qabatteetiin itti himtee itti dhuun dandeettu hin jijjiiramu qalbiin isaa saa jijjiirtu malee garuu anadha kasi barbaadee fi dhimma tokkoo fi obboleessa kiyya waa waliin dabarsine hin beekta diqqeen irraa uffata waliin uffannee hin beekta dhoqqee waliin dhiinnee guddannee hin beekta farda wajjin yaabbannee guddannee hin beekta bishaan waliin daannee guddannee hin beekta boona garuu haga achi deemte kana na dagattee jirta mee amma tariiti maal ni haa yaadde waaqa gadi kaabdadhu si qofa mee maal naa yaaddee dhufte
Jaalate? Isinis keessatti dhokachaa ooltu jira. Eenyu dhokannaa? Eenyu dhokannaa biroo? Nama baay'ee. Kanaaf jechuudha kan itti torbee kana akkasitti nagataa turte. Itti tolaadha uumaa qabdaati. Seenuu simitii rigaa qabattu malee kan jedhu bareedaa kan argannaan immoo Wayyaa isallee afuura sana naamu wayyaa. icciitii baastaati seenaa. Afuura kamiin? Kanuma qofaa fadhaa si afoollee taa'ee si dubbachuullee hin barbaanne garuu waan garaan kan kee yaaduun beeku jedheetiin yaa obboleessa kee. Inni dhugaa keeti. Maal seete waaqoo? Wanta ani ifatti taanii dabarsine sakandii tokkoof hin dagadhu. Yoomiyyuu jechuudha. Oolmaan ati naa oolte haalli jiruu fi jireenya ani ifatti itti waliin dabarsine waa hedduu jechuudha. Guyyaa tokkos dagadhee hin beeku. Amma garuu maal seete? Dhimma maatii wajjin mari'adhee isa sana xumuruudhaaf garan itti dhufe tokkotu jira. Isa sana atattamaan yoonaaf xumurame sanaan booda oolmaa ati naaf oolte gaafa tokko karaa kanaan oolmaa sana siif kaffalee akkas si gammachiisu abdii guddaan qaba. Ay booda anis bari akkana si beekaafi bari anis akkasi abdadhuun beekaafi bari wallaaleetii mitanis akkana yaaddullee hin beeka garuu namni gara biyya alaa keessaa nu gara Ameerikaa deddeemu kuni warri faranjii kun ammoo wanti firaa fi aadaa fi hiriyaa waliin guddatan dagataniif marfeefa waraananii yookaan qiniina liqimsiisanii jedhee haasa warri biyya keessa sababa kanatti kana dubbadhe malee waan biraatiif miti. Inni dhugaa keeti. Garuu namoonni gara biyya isaaniitti gara biyya alaa gaafa deeman aadaa isaanii, afaan isaanii, duudhaa isaanii, haala jiruuf jireenya isaanii dagataniiti miti. Gaafa asii garas deeman garuu wanti isaan eegatu hundi wanta haaraadha. Afaan haaraa, aadaan haaraa, haalli jiruuf jireenya haaraa. Dhugaadha. Waan sana itti ta'eeti. Malee waa'ee biyya isaanii, waa'ee maatii isaanii, waa'ee hiriyaa isaaniitti dabarsan san dagataniiti miti. Waan sanaadha. Dubbii keenya irratti waaqoo koo. Engaddas waan kana sittiin kaasa jedheen muddamnee gargar baane. Ariifannee baane. Waaqoo koo. Bilisa argitee beektaa? Hello. Bilo. Maal hojjechaa jirta? Ciiseen jira. Akkamati? Dadhabde moo? Ani shaaworii fudhadhee nama dadhabbiin natti salphateera. Atoo dadhabde moo? Lakki Biloo anumaan dadhabne. Kanaafuu nuti gadi baanee adeemnu meeluun faammaa boqotanii. Tole. Silayyuu baay'ina jibbisiisaadha qofaa akkuma inni keessi Biloo. Dhufeera nee. Lubbuu koo harmee yeroo dhiyootti wal fuudhuu qabda jechaarti. Isaanumti baganuu fayyan malee waan cidha keenyaa uumaan lama dhibbisa jettiti. Murtiin harmee yeroo tokko tokko ni ajaa'iba beektaa? Akka? Ammumarraa qophii jiraa eegalteerta. Amalli kee durii sun ammoo yoo sun dhiisin jira jechuudha miti? Takka waan qabdi gadhiisuun jaallattu. Eenyu tan baaris tan beekaa kanaaf? Ani moo? An goggogaa akka keetii.